biyya jijjiiranne malee aadaa fi safuu hin jijjiiranne. Maal isinitti hima rabbii keessa sodaadhaadha. Bangaaliyaa ta'uu Bangaalis yoo taate Faranjiis yoo taate Oromollee Amaara Gondaree isin jibbitanullee yoo ta'e naneeruma Oromoo naneeru batu yezii jira naasii fuudha jedhime. Mee maal jechuun namitti tokko godhachuuti. Namni sooshaal miidiyaa kana gubbatti dhalaa Oromoodhaa balleessee waliin gahee Doktor Asliidha. Asliin dabbaa koo takkaa namni ilaalee jechuudha. Wallaahi dabbaa bareeda qabda subhaana wa ta'aala. Bareedu waa dhokkuuf. Wala dhadhaa ajaa'ibaa qabdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota kabajamtoota ispoonsaroota liidaroota qaqqaalii qaqqashtii ijoollee jeetanii ijoollee Oromoodhaa akkam jirtan fayyaa keessanii baga jiraatan isin jenna. Ara waan addaa qabadheetiin isin dhufee jira. Waanuma isin argaa turtan sooshaal miidiyaa kana gubbatti an arkee sammuu kiyyana cinqee isin biraan illee gahuudhaaf warroonni viidiyoon kun bira hin gahin isin biraan gahuudhaan dhufe ijoollee shamaraa biyya Arabaa jirtan. Oromoon safuu qaba, aadaa qaba, amantii qaba, safuu keessan eeggadhaa. TikTok jette social media kanarratti balleessitee jirta. Oromoo teenya safu shamarran keenya obboleettii tiyya bareeddu viidiyoolee tokko qabadheetiin isin dhufee jira. Keessumaa viidiyoo YouTube irratti ana ol baasuu hin barbaanne guutuu jira jechuudha. Viidiyoo akkamiin namni haayilaandii fadhaan ifirraa hojjeta. Tu ijoolleen Oromoodhaa viidiyoo kana share like godhaati. Bakka hundaan akka faca'u godhaadha isin jaa. Dhiira tokko qabadhu itti heerumadhu sanbira taa'e. Jiruu duniyaa kana keessummaa bulaa jirra. Obboleettii tiyya sooshaal miidiyaa gubbatti ol baatee waan hin taane naasee. Obboleettii tiyya Islaamaa, obboleettii tiyya ta Kiristaanaa. Nuti Oromoon beekadha. Kiristaanaa fi Musliimatti addaan haa qoodamnu malee nuti obbolaadha. Amma nuti fakkeenyaaf YouTube hojjenna. YouTube kana keessatti waan safuu Oromoo cabsu nu hojjennu. Mee dhaggeeffadha tanaas. Goomsi jettu namitti tan. Gochaa isii tan ormaappii godhaaqa. Gariin osoo ormaappii godhuu haganna kun arge. Dhiirsi teenya yeroo guddaan fashalee taatanii jirtan. Fashalee waan taatanii fi Paakistaanii fi Baangaadesh saluu danda'a. Dhaggeeffattanii miti hordoftoota daawwattoota keenya yoon nan badii qaban naa barreessaa koomentii jalatti ati badii qabdaa waan akkanaa dhiisnaan jedha. Ammallee viidiyoo biraa qabadheetiin isin dhufee jira nafaana turaa isin jedha. Subhaanallah daawwadhaame. Sabni Oromoo yoon dur safuu qaba. Ammoo warri biyya jiru ammallee safuu ni qabdan. Warri biyya Arabaa jirtanillee namni safuu beeku safuu ni qabdan. Isin tun amma intala Oromooti. TikTok kanarraa guyyaa guyyaadhaan uffata firraa baasanii akka hin taane ta'anii mee maal jechuudha kun? Hayya tana daawwattanii fi daawwattoota keenya ammallee meeta biraatiin isinii bita. Isini osuma heerumtanii hin jirre kun ijaazaa isin buufatee Rabbii sunuma sodaadha. Waan kana kana hojjetina. Uri isin buufatee kun isin salee isin maddii deemaa jechuudha. Marre isin godhee marre. Sagaleen isiituun bareedu mee tana faawwan isin asuutu. Boru ganama takkaleensaa taatu burummaa qaxee qabdu sana taa harmi ishee akkana dadda. Astaghfirullah ilaali. Dhaabbattu tana gaafa argan kana sharmooxitti. Daawwattoota hordoftoota keenya. Asli ni beektan asli. Namni sooshaal miidiyaa kana gubbatti dhalaa Oromoodhaa balleessee waliin gahee Doktor Asliidha. Nama komalchiisuu rakkoon qabu. Afaaniin komeediyaanii ta'uu rakkoo takkan qabu. Ammoo Doktor Asli wanni inni hojjetu dhalaa ol ka'ii hudduun silaalaa achi deemii as deemee. Osoo guyyaa tokko siin kennine Rabbiin ajjeesinii jettee Quraana qabattee kadhatta. Mee waan inni gootu dhaggeeffadhaa. Durummaa yoo qabaatte haga ammaa maaliif teetten? Astaghfirullah ilaali. Ati maal sodaatta isin bareedumaan tokkoffaadha alam irrattu? Addunyaan isinii ragaadhaa bar. Amira keessa nama hin galchin. Bareedumaan isin addunyaarraa tokkoffaadha ka'i. Usse digaanan kaa. Torawaali biti kun. Meela la video. Dukkana keessa baratte moo?
daawwattoota hordoftoota keenya mee waan inni mucayyoo tanaan jiru. Asli hojii keenya addu malee. Ish. Deemi. Mee maal jechuudha ta'anii walitti haasawamaan rakkoo qaba. Waan kon qabu. Ifa dhaabee walitti daraa jaba. Ixaba qabda moo akkanaan hin deemaree? Hin qaba tapha hin qaba. Booroo keelaalee yeroo tole faasii biraa iyyuu deemu hojiin bullaa jira. Deemi. Ol ka'e achi deemi na agarsiisi mee maal jechuudha. Mukarra buli. Deemi. Deemi barri ifaasan dhaqi bakka ifaasan. Ayyo. Ini konjo. Ana bareedu waa dhokkuuf. Keessattuu viidiyoo isaa kana amma dhumaa dhaggeeffadhame. Wala dhadhaa ajaa'ibaa qabdi. Shamarran himaa hundumaa kennumaa. Maangoo kootu bakka kootu taateerta kootu taayi kootu. Inni kun maal amantii isaa? Asliin dabbaa koo takkaa namni laale jechuudha. Wallahi dabbaa bareeda qabda subhaana wa ta'ala. Doktor Asli ansi arrabsuu fi miti waliin viidiyoo kana mareefi akka ati irraa waa hubattuufi. Ijoolleen hundi isaa miira keessa garan. Akka ati safuu Oromoo eegduufi. Akka ati safuu amantii keetii eegduufi. Sheekis miidhan. Anammoo akka nama tokkotti akka obboleessa tokkotti akka Oromummaa tokkotti viidiyoo kana mareefi dirqama natti jechuudha. If kusadhu. Fatiyaan jechuudha amma fatiyaan ni beektan ta'a. Isin tun jaartii Mubaarak moo maal jaarsa qabdi. Hamzaan intala fuudhu harkanaani. Hamzaa jala maraattee Hamzaa maarree Hamzaa akkam eessa deemta. Wanni kanaatu safuudha mee dhaggeeffadhaa viidiyoo isiitan. Batu yezi jiraanaan si fuudha jedhime. Umriin kiyya 29. Angudadheera Baangaalii haa ta'uu Baangaalii yoo taate Faranjii yoo taate Oromollee Amaara Gondaree isin jibbitanullee yoo ta'e. Naneeruma Oromoo naneeruma. Mee maal jechuun namitti tola karaa godhachuun si. Daawwattoota hordoftoota keenya viidiyoon fatiyaadha san fakkaatti. Sheer godhaatii isii biraan illee gahaati wanni kun haraama ati intala musliimaati. Intala Oromooti. Sabni Oromoo waan badaa keenya hojjetu hin barbaadoni. Akkasumatti viidiyoo biraatillee qabadheetiin isin dhufee jira. Viidiyoon tunillee waan akkasiiti waan safuuti waan safuu Oromoo cabsu. Booma si jettu namitti tan. Isin akkana godhatanii fi amantiin Islaamaan batu. Hayya daawwattoota hordoftoota keenya ilmaan Oromoodha. Hundi keessanuu jiruu duniyaa keessummaa bullaan isiniin jedhe. Dhalaa takka dhiirra tokko qaban karaa halaalii waliin jiraadhu. Safuu Islaamummaan cabsinaa. Safuu amantii kiristaanaa qabu cabsinaa. Ani yaaddoo sabaati Islaamuun na beektanii maaliifi yaaddoo sabaa ergaan ta'e viidiyoo saba kanaaf sabni kun akka mastaawwatitti keessatti iflaal viidiyoo tokko waraabee saba kiyya kana biraa yoonge bu'aa miti jechuufi qabadhee viidiyoo kana isiniif dhufeeti yooniin balleessee dhiifama naa godhaadhaa nuuf fokkolchaa isiniin jenna. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.